fakkeenya dogongoroota san sii kaasan dogongoroonni jiru tokko warroonni achirratti hirmaateetiin hirmaannaa achirratti gartee gaaffii deebii dhiyeessaa turan sunniin qaama kutaa sadii qofa fakkaata ijoollee baaleetiif ijoollee harargeetiif ijoollee arsiiti warra achirratti argame sun TikTokii beeka sii galee siyaaqam dhaggeeffadhu wanni ummanni keenya taradda'uu dhabe maali beektaa jawaar akkaataa feesbuuk itti fayyadaman beeka malee akkaataa TikTok itti fayyadaman aslii yoo karaa irra kaayaa oofee malee deemuu hin danda'u. Noommi si galee miti namni keenya garuu waan sadii taraddaane. Jawaar dhufee bara akka feesbuuk irra haasa'utti taa'ee TikTok irratti haasa'a TikTok waan akkasiin barbaadu obboleessa kiyya. Namni karaa irra si kaa'u qaba Dr. Aslii waan jedheefi Abiyyi jedheef waan biraatiif miti. Dr. Aslii kun Dr. TikTokiti. Noommi wallahi oso achi jiraatte ati ila baadiyyo baga achi jiraatte wallahi doktor dhageeffadhu Dr. Aslii irraa gabboo yattaame osoo achi jiraatte yoona namni mataa gaggargalchu tokkoffaan si osoo achi jiraatte dhiisi nama nama waliin deemtuuf dhiisi dhageeffadhu maaliif rafeyyata rabbi jedhe dhugaa rabbi billaahi ani waa takka ijaa hin argine amma saaka hirribaa ka'ee godhin beeksisa video isaa argeera kan manni gadhiise hirribaa ka'ee akka hirribaa ol ka'een beeksisa garuu sodaattee rafte ijoollee Dubaay haasofsiiftee isin godhan jetteeni deema abuu yoo bu'e maal fidda min chigiraalle yoo bu'e maal ummata osoo harree sanu biyyaa ba'ee fi ummata jawaariin في أصلي الرسول وكنا أفان قرأتين من أين تهزبونه؟ ليش هو أين عندي؟ موني إلى در ما تقولني وجه ولي نجاي أنا أمة مالي ميديا بينه أمة ملاقي دي ميديا بينه خلوتي أزي ولي أنجي الله يتبعني في مسكونني Sebelum show aja masih masih ande, just badan, deh, mana jadi fakar, Bali aku nih, just badan, kalian sudah hasa ada cukup banget aso itu, sufa ambil tadi rufe, Rabbi na irrafi wallahi, Oriya famous orang over, saati sedikit seti. namni kuma jahata mi sadde jala sene bay bali yo mane jira bar gemi na mati namni ka jala sene bo wallahi lazim jazba dambarani agenda ku afur fide agenda ku afur ke sala mata sakki san himbe tangarusin kuni yuju fabira de majira ku safiya malle jadar bayira kanafu jawar wonni media TikTok irra akkasitti beeku hin jiru asliin bakka isaa bu'ee kamji bakka isaa bu'ee asliin karaa irra kaaya angaru wallahi rabbi gurra naqaba video san takkan dage abo mai tagara masu binnu botte ribara kasani maali beeka joomun hore asirra iyyiti walitti namana ufirraa kan dhageen oloji dhaga isittima tokkoffaa irratti ijoollee waa'ee siyaasaa hin beekne ijoollee waa'ee hudduu irraa haasa'uu malee waa'ee siyaasaa irraa hin beekne gonkumaaf itti waliin galchine tokko jedhe akkan lammaffaa irratti amantus amanuu baattus liidarri guddaan tokkookii kanaa bulchiinsi guddaan tokkookii miti lafarrattuu hawaasa hoogganee tajaajiluu danda'u ammatti jechuun osoo jawaar bakka kana raayuu dhabamee asliidha amantus amanuu baattus nama jibbi waan barbaadde godhe si galee gurbaan obboleessoo tokkoffaa dandeettii uumamaa rabbiin kenneef takka jedhe aboo safiyyaa muyitti ramadatin lammaffaa safiyyaa aliyyi kinkinaamtitti dhageeffadhu ibidda sin dhaqaan miyuuti irraa kaasin ni fixataan gurbaan tokkoffaa irratti dandeettii uumamaa rabbiin kennee lammaffaa irratti immoo gurbaan du'aayii haadhaa wayii qaba du'aayii wayii bakka hin taane illee taatu mucaa isa seenteetiin jirti mee laali sooshaal miidiyaa kana irratti waan barbaade waan keessa seene san hin mooyata malee hin mooyamu sigalee ajandaa miidiyaa kana irratti illee yoo gaffidee jedhellee takkaa itti salphatee itti saalfatellee hin agarre obboleessu namoota hedduu agarre feemasoota hedduu boqbaaqaa deemanii dhoqqettaranii gartee achi keessa bahuu dadhaban garuu gurbaan goda barbaade yoo seenu rabbiin ibsee fi keessumaa baya lammaffaa sadaffaa irratti gartee mucaan dandeettii uumama rabbiin kenneefi jira
akkuma gartee waggaa 27 biyya faranjiitti jedhe biyya shaanitti baradha jedhe san dhugumaan barate uumama rabbiin dandeettii ina galgala jedhamee doktora jedhanii ilaabi Jawaar wassanamee jira bakka oriijinaala doktora duraan forjiitii dhaabuu Jawaar Abiyyiinuu doktora jedhanii beeku Abiyyi Ahmad jedha malee yeroo jalqabaatiif namni doktorummaa Oromoo keessaa inni maqaa dhahee waamene jedhe aslii qofa yallam fidi daqqaqe tokko hin jiru. Kanaafuu gurbaan hin danda'amne waan ta'eef irraa gabbu'aa wanni isin boochisullee hin jiru boochistanii waan fiduu hin dandeettanii asliin dogongorata kan qabu akka nama tokkootitti namnummaan vaaraalii kaasetiin miidiyaa kana gara miidiyaa kanatti ay fidee akka itti affeerayyuu ummanni mana aslii dhufe jedheetiin ka daataa hin qabnellee daataa guuttatee ka hirriba rafullee hirriba isaa dhiyeessetiin taa'ee eeggatiin oole garuu immoo dubbii jijjiiranii laal siyaasa politikaa laala bibi mana kiyya fida jedheeni ummata guutuu kakaasee deeggartoota isaatii fi warra isa deeggarallee biltsiginnaan hundi masaraa yaateetiniin addabaabaayii irratti yaateetiniin laayivii san daawwataa turte. Laayiviin suni daqiiqaa muraasa keessatti waan sa'a muraasa hin turre keessatti nama 500 olii jalatti dhiyaatuun daawwatame jechuudha. Kanaafuu dandeettii bakka kanaa inumallee hin qabdan. Namni immoo Jawaar mandara tokkokkii dhufee mari'atuun sirrii jira gabayaan amma tokkokkii kanarra jirti. Kaleessa feesbuukaan uummata bilisoomsanii amma tokkokkiin bilisoomna jechuudha. Bilisummaa lammataa tokkokkiidhaan bilisoomne. Ka feesbuukaa kufeetiin jira amma siyaasni karaa feesbuukaatiin jiru feesbuuka yoo ichi dhayiteetiin hin jette waan irratti agartu hin jiru hudduu shamara qofa jira gadhiisan nama oguruu dhiiseetiin jira akka nama googilii ta'ee jira feesbuukiin faayidaa takkan qabu jechuudha. Kanaafuu bakkeen Oromoonis jirtu bakkeen gabayaanis jiru bakkeen siyaasnis jiru asii jechuudha. Tokkokkii yoo taate Tiraampiyyuu laayibii baneetiniin filannoo ittiin gaggeessee hawaasa isaa ittiin kakaasee deeggartoota isaa laayibii ittiin baneetiniin filannoo ittiin gaggeessaa ture maal goota miidiyaan amma garteetiniin jiru ka hawaasni addunyaa hundi hordofu guddaan tokkokkii kanaa jechuudha. Kanaafuu tokkokkii irra dhufeetiniin gartee waan kana hawaasa isaa kana wajjin mari'atu sirrii jira. Maa yuutoopii fannoo irraa taa'eetiniin marataa ture bara saba Amaaraa wajjin saboota biraa wajjin wayitii mari'atu. Maan boo'ina akkana gabbaatanii ijoollee Oromoota namoota lafaa guddataa jirtu yoo wajjin mari'ate baadiyyoon kasi sarara ta'eetiniin yaada bilchaataa tokko dhaqee achitti waa'ee hawaasa isaa yoo dubbateetiin hin gaafate waa takka rakkoon qabu bar Jawaar bar namummaan tokkomaa bar nama tokkoma garuu barnoota Oromoo bilisoomsuuf yana galtiiseenuufi maaki jibda. Kanaafuyyuu Jawaar wanni garteetiin tokko isaa wanni nu caaluun hin jiru namummaan tokko lammaffaa irratti immoo inni siyaasa fi barnoota siyaasa biyya sanii hordofuun nu caala waan ta'eef kanaafuu immoo namni kamuu akka hawaasa Baliyo. Abbo miyuutii qabadhu Safiyaa rabbii jedhi miyuutii qabadhu Safiyaa Ali. Safiyaa tokkoffaa irratti osoo achillee oseentetiin boottaa laal waan tokko wal amma baalii uffatee raamuu akka saafisii dabarsa hin dubbatta laal baalii wanni isin galuu qabu amma ati nama yaada sirrii yaada qeeqallee haa dhiyeessu garuu karaa sirriidhaan yaada dhiyeesseetti hin jedhe yaada irraa fuudhe rakkoo takkan qabu sanaan alatti immoo ijoollee arrabaa fi hinaaffaan guutamte tawaa'ee hinaaffaa namaa gad nama butuu malee ol nama butuu hin beeyne si galee warra gartee hinaaffaan garaa isiitii fi mar'imaan isii fixe kanneen ol galchitee hin arrabsiisin si galee. Kanaafuu asliillee akka nama tokkootitti dhaqee achirratti hirmaate waan gartee gaafachuu qabu waan itti mul'ate gaafateetiin jira gaafii isaa jechuudha. Namni kamuu bor dabareen borsi ta'uu danda'a iftaan immoo baaliyyoo ta'uu danda'a. Itti kufeetiin namni kamuu jabaateetiin yoo gartee waan hawaasa isaa jala bu'ee hordofeetiin wajjin kabaratu taate Jawaarin asii miti bakka barbaadde wajjin maratuu dandeetta. Obboleessoo Jawaar nama sammuu bal'ate qabu akka isiniiti miti akka feemasni isin yoo xiqqoo namni 2,500 isin laalee jedhe nama ol nama beeytan malee feemasa malee ol hin galchine sanii miti. Manni kun mana dimokiraasiitti qabsoo ka hawaasa kanaaf qabsaa anaaf siif qabsaa malee hawaasa dhuunfaa waan hin taaneef sanaaf akkasii hubadha. Akka ittiin dalageetitti nama waan gabaabaa saafii. Saafii buleetti kabaji. Dubartiidha ladies first. Yaaki gaafii maali mollaati yoo No, wallahi sii kenna bat yaadachuun namuma kennaa yaadachiisuuf barbaada waan tokko laala. Isin mana keessanii bantanii yeroo iyyitan amarri immoo waanuma arra guyyaa kana dalagame uf duuba kaayitanii laala jedha wal himaa Oromoon TikTok irra dhufan Jawaar TikTok irra dhufe akkana wal tahanii jedhanii isaanuu wal lama taha isaanuu gruppii ta'uuf
laala Oromoon akkana godhu jiran jedhani sodaatu jiran. Isin mana banattanii wal xiqqeessitanii wal arrabsitanii tokko gadi buusaa ani akkana hin dubbanne ani geestii hin seenne jettanii wal nyaataa jirtan. Amaarri immoo taa'ee irra booyuu jiran hinaafanii jiran. Yoo afaan Amaaraa yoo isin hin dhagahin isaan jala seennee dhagahu jira. Kanaafuu wal kabaja. Itti gammadan malee wanna kana itti naartan. Member mana ta'a guys marti keessa memberii Laala akka nama miidiyaa hordofteertaa mi'ati rafne akka baaliyyoo hordofteerta. Ani wallaahi ka rabbinatti beeku achi galuufillee miti immoo waan xiinxalla arge tokko si gaafachuu barbaada usmee simarraa jechuudha. Har'a dogongorri hin jiramoo hin jiru jetta akka waliigalaatti. Guyyaa har'aa kana marii guyyaa har'aa kana keessa dogongorri jiramoo hin jiru. Dogongorri akka fakkeenyaatti kaase dogongoraat agartirraa fakkeenyaaf dogongorri jiraachuu danda'a. Ni jira laa dogongorri tokkoffaa dogongorri ani hin jira siin jedhu ati waan xiinxallite keessaa dogongorri jira dhibbaan dhibbatti. Yoo hin jiru jette hin jiru. Yoo hin jira ati hin jiru jette. Dogongorri ni jira dogongorri hin jira dhageeffadhu dogongorri jiraachuu hin jira garuu dogongora jiru san akkaataa itti hubadhe qaba ani. Si galee fakkeenyaaf dogongoroota san sii kaasaan. Dogongoroonni jiru tokko warroonni achirratti hirmaateetiin hirmaannaa achirratti gartee gaaffii deebii dhiyeessaa turan sunniin qaama kutaa sadii qofa fakkaata. Ijoollee Baaleetii fi ijoollee Harargeetii fi ijoollee Arsiiti warra achirratti argame sun. Si galee yeroo Oromoon akkattuu wal qoqqooddee kutaadhaan maaliidhaan wal ciraa jirtu kana keessatti wanti akkasii suni akka waan qaamni gama tokkoo qofti garteetiin qaamni gama tokkoo qofti wal ijaareetiin bakka sadiitti wal ga'e fakkaata. Dubbiin kun immoo akka Oromootitti mari'achuudhaaf bakka san dhufa waan ta'eef kutaalee Oromiyaa irraayyuu nama hawaasa isaatiif qabsaa'u nama jajjabni hin jira waan ta'eef silaa ol galchameetiin carraa isaatiitti fayyadamee akkasitti namni kamuu rakkoo hawaasa isaa naannoo isaa san keessa jiru. Jawaaruu dubbateetiin hin jira bar waa'ee Jamaal Godiitiif Murtikuu Tofaa kaasee namni kamuuyyuu cimeetiin waa'ee hawaasa isaa gabbayee dubbachuu qaba eenyu caalallee waa'ee ganda isaa. Kana jechuun immoo gonni abbaa dura seeneef ifaa rakkoo naannoo san keessa jirtu namuma achi keessa dhalateetti dhiyaatu santu caala beeka malee ka kutaa biraa irra jiru ka bakka biraa irra jiru baasee dubbatu hin danda'u waan ta'eef. Saniifuyyuu wanti sunillee gara fuulduraatti sirreeffamuu qaba. Kalammataa ati kaafteerta. Tokkoof kooyi itti simatansa. Hayyootii kutaa 11 kana dubbisanii itti dhiyaachuu diddeemoo ila. Haga mana kiyya banee gaafadhetti illee hayyootii kutaa 11 keessaa Joohar Muhammad marii guddaa qaba nu bira dhiyaadha unnumti keeysan. Kutaa 11 irraa jedhanii dubbisaniiti dhiyaachuu didammoo jara kenna hin dubbisin asitti mana. Okay tokkoffaa laal Jawaar nama itti siqaneetiin hin dubbisan malee nama takkatti garteetiin irra deemee kootu na wajjin malee. Jooharii miti koreen inni lafa kaa'e koree fidaa jira malee bar Joohar ofiin dhufu. Koreen immoo laal dhageeffadhu. Ila gama amma tokkoffaa irratti wanni kun jalqaba malee xumuraami wanni isin galuu qabu mariin kun jechuudha. Si galee gara fuulduraatitti qaamni gartee siyaasa bilxiginnaa deeggaru warri abaa'uu deeggarullee qaamni Oromoodhaaf saaha jedhu kamuuyyuu wal gahee mari'atamuuf irra qophaa'aatiin jira. Sigalee irra qophaa'amaatiin jira. Kanaaf waan ta'eef kun jalqaba. Jalqaba kana keessatti wantoonni hedduun babbaduu waan danda'aniif komatuun osoo sirrii jiruyyuu garuu immoo komatuun gaariidha. Maaliif akka gara fuulduraatitti wanti kun sirraahee dhufuuf waan gaariidha. Yaadota hanqina qaban kaasuun sigalee hanqinni hin jira bakka san keessatti garuu immoo akka hanqinaatti haasaa osoo hin jiraanne rakkoon keessan. Kooyi yaada kee na hubadheetiin jiraan. Tokkoffaa waliigalteen guyyaa har'aa mariin guyyaa har'aa kun akka kutaa Oromoo kutaa 11tti Joohar Muhammaddu boonu dhiisi kaati naaf usme walirra jira. Yaada walii garagalchaa. Nurra maawoti qabisi ka obboleessa yookiin gabbuusi yoo hin taaneef nurraa gabbuusi. Maal gabbuusan? Bu'eetu. Baaliyoo salaamu alaikum. Bu'aa daraa seeraa nurraa dhaabadha. yaada qaba hundi daga ilaal tokkofa antu muradhu malee wallahi hin dubbattan dandeettanii dhiifama na godhi hagan afaan irraa xumuradhutti afaan irraa xumuradhaa rabbi sodaadhaa nan jeeqina tokkoffaa mariin guyyaa irraa kun impoortaanti dhagaye ila usme mariin guyyaa irraa kun marii calqabaati
marii hayyoonni kutaa kudha tokkoo irratti dhiyaachuu danda'uu qaban. Yoo hayyoonni kutaa kudha tokkoo irratti hin dhiyaanne manni kun banamuu hin qabu. Marii awwalaati waan ta'eef. Marii itti aanu feemasoonni irratti hirmaachuu danda'an. Marii lammaffaa gobbatti. Har'a immoo ka dhiyaachuu qabu hayyoolee kutaa kudha tokkorraa nama kudha tokko filanii namoonni sun Jawaar Mohaammed wajjin ta'anii waan biyyaa xiinxalluu qaban. Ka itti aanu hoo feemasoota Usmee, Baaliyyoo, Maaruuf, Mollaayit namoota akkasaa fi kanatu galee yaada isaa kan sammuu isaa ibsataa jechuudha. Badalaa paya. Isa dhugaas. Baariyo baala. Kan ammaa kun immoo sirrii hin tolle gaarii miti. Yaada inni yaadu bar yaada du'a. Yaada du'a miti wallahi haqileen qabdanii. Haqileen qabdanii. Sagaleen kiyyan jiru. Bara akkasii miti akkasiin jechuudha. Dhiibbaan barbaachisuudha yeroo ammaa kana feemasoota hin barbaachisu. Mariin irraa feemasoota hin barbaachisu. Mariin irraa hayyoota kutaa kudha tokkoo barbaachisa. Kana barbeekaa dhiibdanii yaaki gandummaa tana gandummaa saree tana eessaa rabbiin isinitti gadhiise. Saafi qoy. Laal dhageeffadha. Tokkoffaa waliin tuffatina. Saafi yaada inni jedhe kana irratti anamma yaada isaa kana keessatti waan tokko ni hubadha. Miira isaa jechuudha. Sigalee amma Saafi atillee yoo cimtee dhugumatti gartee dandeettii haqaa qabaattee waa'ee hudduu fi waa'ee wannoo namaa irraa haasa'uu baattee qabatamatti gartee waan hawaasaa daladeetiin hawaasa duratti achi baatee hawaasni si jaalate garti irratti dhagaye. Qoyka. Saafi miyuutii ragatee beekamu dubbatuu wanni si dhoorgu tokkos hin jiru. Garuu osoo ganamaa galgala ati hudduu xayyibaatti na bira jira hudduu haadhabaatti na bira jira hudduu ebaluutti na bira jira yaa oolu gasti irra namni seenee si wajjin najisaa hin jiru. Jawaarillee najiseessanii nama achirra jirullee najiseessuu ta'e waan ta'eef. Warri atamma agartu warra achirratti bahee sun guutuun duraan seenaa badallee qabaatu amma warra hawaasa ofiitiif sagalee ta'u adda durummaan achi bahee uf kennee gartee hawaasa isaa bira dhaabataa jiru. Warra kanatu gartee achirratti bahee tiniin hawaasa ofii kanaaf dubbataa ture kaleessallee warra biraatu miti. Ila amma hin barbaachisu. Gara fuulduraa ilaalcha keessa irreeffadhu kaati. Amma kutaa kudha tokko hirmaachisuu qaban nama kudha tokko hayyoota. Carraa nuu kenname. Oo namaa nu battanii hambu'eera galatooma. Eeganuu banne eega Saafii manuma Jawaar Mohaammed seenu fakkatti daldala. Yeroo tokko waa si gaafatu bira. Abboon bu'aatii si gaafii maal narraa qabdaan. Gaafii si gaafadhaa koo egaa maal dheessite sila. Kalee achi turte moo achi hin turre ati koi. Ana achi hin turre rafee. No see miti Baaliyo Saafiin kun achi ture moo achi hin turre. Boo jala taa'aa ture. Achi ka turte qooyi nu kalee wanni dhageeffataa turre waa'ee kutaa tokko dhageeffataan turre nu waa'ee Oromoo bakka bu'ee dhufe Jawaar. Kutaa bakka bu'ee hin dhufne maal gootaa keessa deebitee waan akkanaa soita. Ayyee kutaan sun achi keessa jira kan irratti dubbataa jiran sun. Kutaa kudha tokko keessa hayyoonni jiranii. Bakka bu'ee dubbateen. Uskut jedhin kijiibin yaaki. Yaaki kijiba guddaan kijiibin. Wallaahi dhugaa dubbadhe jibbama malee. Wallaahi ati dhageeffatu. Wallaahi na jibbitan malee dhugarraan deemuun. Deema abboo. Achi maali beektaa ila borii ila yeroo tokko maali beektaa hanqinni Usmeen isinii kaaseera yaada isaa sanin deeggara rakkoo yoo ka jiraatu taate achirratti nama haasaa wallaalee fi nama agartee ganda lamaa agartee fakkeenyaaf Harargeemaa fi Baalee achirra dhiyaateera bultiin Arsii yoo xiqqaatu tokko lama kutaawwan kawwan hin jiru yoo sababa kanaa rakkinni wayii ka argamu taate malee rakkinni mana san keessa hin jiru. Akkasin naa hubadhu yoo ufuma haasa'ee ufuma akka amma carraa naa kennanii haasa'ee waan fedhe albaa yoo ka ta'u taate akiidha aki jirta haasa'uu oseenuu dadhabdee jala taa'aa turte taaptaa godhaa turte jechuudha. Seentee haasa'uu carraa qabdu garuu warroonni achi keessa jiru. Taaptaa godhaa ture inni nama kuma dhibba dhiyaate ana bichaami. Sun xiqqeennaa miti. Turii keeffadha. Dhageeffadhaa bihee taratara dubbadhaa wal jedhe Saafi calliftee biyyooti irraa baafattee ni kana booda dhageeffadhu mana kanaa bol dokomtani. Lammaffaadha Saafi Jawaariin bira seenuu qabu. Dhageeffadhaa wanni Saafi Jawaariin bira seenuu si oorge maali beektaa? Waa takka osoo hin ta'in waa lama osoo hin ta'in awwala. Suuraa Jawaar Mohaammed kaabaa jalatti wajjin keessi as baasaa koo akka nama takkaan Jawaar Mohaammed hin argini. Abbo Safiyaa Baaliyo gabboo jummaa ni tartiibaa. Maa dubbii afaan nama qabsiise joomin? Safiyaa ma bichar biyya jeeqaa irra bara yaaki. Namni biyya jeeqaa irra Safiyaa takkitte jeeqa. Sila Saafii nama mana Jawaar seene hayyee mana Jawaar galchan gastii Jawaar seene Saafii. Deengad seenaan inni dalage seenaa fokkataa
torbe mata keessa daabboo xayyibaa gabbaas jedhee asirraa ayyaa. Asirratti jawaarsaa fi daabboo xayyibaa baas ol galchi yoo jedhan wanni kun salphina nuuf hin ta'u. Yeroo lamaa bakkanatti maqaan deeddii garaa deeddii iti Jawaar Muhammad ሁለተኛ እኔ ምን እንዳይመጣ ዶንቆሮ መሀይም ካከና ከነ ከብየ bar namoonni jedhe baadiyoo dhaggeeffatu namoonni jedhe bar waggaa 60 keessa guyyaa tokko dongore nama jedhe bar akkamitti gastima ol galchitaati jazbaa wallaahi billahi igiri ragone jira oromoo akka jirtu bakka saafina dharraa wasaname jira irratti mun ayina faaraa no abo Ala dubbii takka keessa baadhaa. Faandoon har'aa hudduun qabdu mataan qabdu. Dubbiin saafii akkasi. Mataan qabu wanni hudduun qabu. Kana waan ta'eef namichaan kun hin beekan faallama namaa deema rakkoon amma ani saafiin badiillee qaban jedhu. Maaliif beektaa? turre jira saafi Dandeettiin isaallee achi hin geessisu irraallee haasofsiisuu hin danda'u bakkuma hudduu jedhe usme achi buuteen isaa. Bakki kun ammoo bakka yaadaa agartee hawaasa ofii dhaqee xiqqaa ta'ee guddaa ta'ee yaada irraa fuudhu dandeetta haasaa dandeennaan dhayxee seenu dadhabdammoo hudduu bantee jala teettee taaftaa godhu kana waan ta'eef waan nama iyyisiisu hin qabu waan ta'eef yaanni amma agartee deemamaa ture sirrii. Ngoone nama hin rabsiisin baali yookiin nama kuma dhibba tokko taaf godhaa ture. Nama hin rabsiisin dhiirummaadha Mootiin manatiin kaa'ee isheesi dhageeffataa turreemi. Rakkoon kan kee kanaa bara. Ati saafi gasti masan seenuuf akka booyaa jirtaami. Wallahi sanii. Amma baadiyoon kaasee fi jira bare usme baadiyoon maal jedheen wanni an akkasii iyyaa ture. Saafi dhagayi. Yoo na arrabse namni usme yoo na arrabse namni wallahi yoo na arrabse namni maaruuf yoo na arrabse namni dhuwan. Maaliif nama bebbeekam nama jajjaboo akkana yoo na arrabse rakkoo miti. Tokkoffaa ujooleen an takka argeen beeyne na arrabsuu hin dandeessu. Abaa wana bal'aa gadi buuti shama maal godhaa gastii kan keesseenis si wajjin haasa'an tayyuu si wajjin hudduu haasa'an qomaata arbata shaamboo hudduu si dhayeessidhaan albaati. Na ofiin bula. Dirqama gastii si wajjin seenee waa'ee baalagee haasa'an. Kabaja. No, Tilta. Saafi atillee nama dhagahi yaada namarrallee fudhadhu ati anuma qofa haasaa anumatu qofa beekamu hin jazbaa galu. waggaa 60tti guyyaa tokko dongore Yaada namarraa fudhadhuutini. Na arrabsanii. Na arrabsanii arrabra kongo. Yaada namarraa fudhadhu kaa dhagahi. Atiin Amma dhageessu saafi akkana godhame amma takkaa dhiifama amooniyye dhiifama mangistitti. Saafi amma waan siin jedhu fakkeenyaaf namni as jiru kana nama as jiru kana gastii keessa jiru kun nama 8 yookaan 9 namoota kana keessaa namni lama si wajji yoo jiraate namni harki caalaan gara tokko yoo jiraate dirqama waan harka nama si caalu san fudhatu danda'u qabaatta. Maaliif jennaan hawaasni harki caalaan gara tokko yoo gore of qabuu danda'u qabaatta saafi. Si gala waan sitti mul'ateef Wallahi billahi waan itti amane san. Ano osoo namni mileen na dura dhaabatee duubatti hin deebi'u. Ammallee wanni sun marii dheeratti marii dheeratti dogongorri dhibbatti ni jira. Dogongorri bar jiru dogongorri ijoollee jiru hin jedhamne humna gara garuu tokkoo bichaa fakkaata. Itti aanee amma sayyoon hin dhiyaanne. Kutaa hin kudha fakkaatu. tokkorraa namni hin dhiyaanne. waan jechuun siin yoo galii badii sitti godhu. mumee takkaa dhiifama Aboon nu godhi dhiifame nama yoo mee dhagahi kutaa takkaa kudha abboon tokkorraa namni maa waan dhiyaachuu siin dhabee galii sitti maa badii dhagahi mee saafi taate takkaa badii miyuutii qabadhu qabaayee. waan siin Walurraa galii sitti dhiisaa maa kaa dhagahi isin bar. dhagahi kaa mee dhagahi waan siin galii sitti maa ishii maal inni jedhi mee namni beekumsa barbaadu bar waa nama gaafata yoo namni waa jedhe tokkoffaa marii yeroo jalqabaa jetta gizee haasoftu ati mariin Jawaar Oromoo wajji mari'atullee jalqabaa miti taa akka jedhe mariin har'aa kun immoo ka marii hayyootatillee miti laama jedhe si gala marii jalqabaa achirraa haasayan san yoo ka dhageettu taate marii jalqabaa wanni jedhan tiktook irraani malee Jawaar feesbuukan mari'ataa oola si galee gaafa tana dura dhageeffadhu sitti ma marii gaafa barbaadan hayyoota waliin lafarratti mari'atanii turan feesbuukan mari'atan jalqaba feesbuuk kana dura taangoon mari'ataa turan taangoon si gala kana waan ta'eef yeroo jalqabaatiif yoo jedhan tiktook jechuu isaaniiti mariin immoo kaayyootati miti jesti qeerroo asirra jiru kana dubbisee yaada qoodee si gale informeeshina fudhadhee gaafii tokko deebisuuf malee kun yaani zimbiloo mariidha malee marii akkasitti ati cinqamtee kutaa 11 irraa dhufuu qabannoo nama dhufe hin galchan ka carraan seensise si gale hayyuu ati jettu kana immoo manaan fidan si gala fakkeenyaaf amma akka nama tokkootti Jawaariin dhufaa jennaan qotti qophaa'ee dhaqe baaliyoon suufa bitatee biraa rafe kana jechuun namni fedhii qabu achumatti argamaa bakka ka carraan an seensise hin seena bakka waa hojjetee seena fakkeenyaaf baaliyoon nama 60 wayitu ina laalee jedha wanni inni akkasitti qophaa'ee tooftaa jiru fayyadameef achi seenuudhaaf Oi mee waa gaafachuu garafuu barbaada baataate dhaqee jechuudha. saafii waa gaafadhaan.
Saafii waa gaafachuu barbaada. Saafii akkasi mee fakkeenyaaf osoo carraa argattee kaleessa bakka sanitti ol seente itti qophooytee jirtaa mee gaafii akkamii gaafachuu barbaadda Jawaarin? Ambar mana Jawar Muhammad. Aboonu. Taap guys. Taap maal lagaa jeesartan ijoolleen tiyya. Maal gaafatta Saafii osoo seente? Waa'ee namitti Ani Jawar Ambar mana Jawar Muhammad seenu barbaadeeti mi usme dhagay. Mana Jawar Muhammad seenu barbaade. Maaltu na qube beeta mucaa kana usme fide deengadda. Usme fide. Mucaa kana deengadda usme fide Kami kana wallahi. ta'usa. Aboo gurbaa kana ammauti qabaddu jedhin kaanaa fi usme wajjaasaa jira. Usme ilaal. Tokkoffaa ani ijoolleen hoolotii achi aboo kalaas inni haasa'u sirraa bahee baaliyoon. በእናታችሁ Haasa'u kalaas baheera kalaas sirraa baheera haasa'u jedhin kalaas. Saafii bayiniiti mee takkitti na wajjaasa Saafii. Baga deemte abboo xurumba ardii balleessaa jirta. Yaada Sarraanu kenna yaada baannaa nuti illee gaa. Yaasi dhiifama wajjin maasitti gaafa kan Kingi Kamaal Abdarraa kaabaa jalatti koomantii dubbise yaadatta namni jalqaba haa jedhee Kingi Kamaal dura dhaabatee anaa beeki. Gaafa san sheerriyaad fa'a Abu Musaab fa'a dhufanii rabbii jedhi dhiisinaa jedha lakkaa namni kuyyoo amma akkatti bira dhaabattan bakka deebisuu isin hin dandeenye gaha amma deebisuu dandeettanii dura dhaabadhaa jennaan namuu ittuma dhiisee aagira dadhabanii sheeticha jaraayyuu arrabaan xuruu godhee digalee amma Saafii yoo sossobni malee lolaan hin deebi'u sossobbii barbaachisaa itti fufi Beeto Saafiin dhaggeeffadha dhiifama wajjin. Nama boo'ee baru ijoollee muka hudduu wal keessee nu isin hin dandeenyu jedhee boo'ee nu harka fammasee bar. Giddiin boo'ee wallaahi billa boo'ee qanii inni booshiitti hima. Nu isin dadhabne walloon nu dhiisaa bakka harargeen nu ta'ee engada boo'ee nu harka fammasee amma nu jeeqaa. Goleessoo adabadhu taa'e. Wayiifsi kabajaa irra malee nu si dhoofna. Wallahi amma odoo kalee hojjeessanii inni maal jabeeta waa'ee mucattii suudii kaatti na harkatti dhibamte san Jawaar sila akkam goona inni gaaffii dhiyeessa jira. Wallahi takka waan biraan dhiyeessu jechuudha gurbaan. Kanaaf jara kenna waan kalee deemamaa oole walumaa galatti usme haasaa turre garsii gara nama isin darbela. Usmeedha mucaa kana usme beeksise wallahi billahi gaafa sadaqa sana agarte gaafa sadaqaa san usmetti mucaa kana beeksise amma ammootu tattaafatee Jawaarii wajjin haasaa hin hoseene aboo rabbiin faaraa nama hin godhin wallahi faaraan dhalattiin hin guddatiniidha. Ibi walaayittaa mara afaan Oromoo barsiiftanii biddanii nun karaa agarsiisina. Carraadhaa kennitanii. Saansi kennaafi. Yaasiin haasayat. Yaa. Okay. Yaa ani immoo ka jechuu barbaade nama kutaa hundaa wal ga'uu qaba achirratti namni hundi wal ga'uu qaba ka jedhaniif pilaatfoormiin tiktookaa nama hunda yeroo tokko keessummeessuu hin danda'u. Walumaa galatti nama achirra jirutu nama kutaa tokko lamaati malee yaadni ka'e ammoo kama kutaa hundaati rakkina Oromiyaa keessa jiru hundumatu ka'e dirqamaa namni kutaa kaanii qofti dhaqee achi dubbachuu hin qabu. Marichillee immoo marii jalqabaati marii xumuraati miti. Abbaan manaallee poosti godhee jira hanqinaan jiran gara fuulduraa hin sirreessina marii bal'aa goona jedheera. Inni itti aanu immoo hayyoonni immoo akkuma maaruuf herreef asirraa tuqaa jiru osoo Jawaariin dhufaa jedhanii ofiin dhaqanii malee Jawaar ammoo itti dhaquu hin danda'u. Bakka manni banametti namni dhufee akkasumatti galuudha malee waan hedduu guyyaa mariin immoo jalqaba har'aaf tiktookaa jalqaba haa ta'u malee inni qaamaanis uummata wajjin mari'ateera. Waa hunda mariin isaa haarawaa miti. Nama keenyatu tiktookii irra haarawaa jedha malee inni nama siyaasaadhaan bilchaate gara fuuldura ammoo kanarra sirraa jennee abdii qabna. Kanuma jechuu barbaada. Galatoomii boraati. Yaada takka wayii dubbadhee waan dhachoo dabaaliyyoo laal tokkoffaa irratti Mooniyyee Saafii wal tuffachuu isa. ol deebis Saafii Wal tuffachuu isa ijoolleen keenya. wal darbi. Qooyi Saafiyyoo deemuu barbaade nuuf iyyuu hin deebi'a waan ta'eef laal ijoolleen keenya wal tuffachuu isa. Maaliif yoo jettan taate namoonni amma adda durummaadhaan ta'anii hawaasa isaaniitiif mari'ataa jiran kuni warri hawaasa isaaniitiif dubbatan kuni keessattuu warroonni akka Dr. Aslii fa'aa Sigalee kabajamuu qabanii haa guddatanii yoo dandeettan jajjabeessaa sigalee qeequun rakkoota kan qabu garuu arrabsuun dogongora guddaadha. Maaliif nama yoo qeexxeen sirreessita yaada bakka inni dogongora inni qabu san itti himta san immoo fudhatee gara fuulduraatitti namni sun akka sirraa'ee deemuuf malee
wal cabsuu fi yookiin wal jibbaa miti. Jibbaa dhuunfaa san fayyadamee garuu guddina namaa gad harkisuuf jecha. Feemasiin amma fakkeenyaaf isin akka xiqqaatti fudhatan kunniin har'a amma namni mana akka Dr. Asli kun biyya Oromaa bakka biraa yoo deemeetiin kan jedhu taate darajaan isaa kaffiidha. VIP dhan deema jechuudha. Feemasoota Itoophiyaa fidan kanneen yoo agartanii jettan warra afaan irra tare warra agartee fokkataa qululluu rifeensi takka irra hin jirre malaaxaa kanneen fidanii teengee fa'aa warri fidanii jedhan kana feemasoota addunyaatti jedhanii kan fidan kana warruma agartee akkanumatti muuziqaa miiluma isaanii kana waliin dhahee hongee warra itti bu'e agartee miila hin qabne kana. Kunniin akkanuma feemasee viidiyoon isaanii vaaraalii beeku kanuma Itoophiyaa dhaqe malee namni beekan tokko Itoophiyaa dhaqee akkasitti biyya keessatti VIP qabanii fi mallaqa miliyoona meeqatti dhangalaasanii bashannansiisanii biyya isaanii san beeksisaan turre. Garuu asliin nama hawaasa isaatii dalagaa ture nama hawaasa isaatii waa irratti sagalee ta'ee fi qarqaarsanis haa ta'u adda durummaadhaan hawaasa isaatiif sagalee taateen ture waggaa dheeraa asirratti. Kanaafuyyuu nama hawaasa kee kana biraa galata qabu yoo beekames yoo guddates yoo bakka guddaa tokko ga'e fedhinnaa fi hawwii kennaa jechuudha. Nama bara dheeraa Oromoo kanatti xaaratiin hin ture. Siigalee kanaafuu wal jajjabeessuu baradha. Waluma jibbaaf jecha jibbama dhuunfaa walii qabdanii fi garteetiin namni sun maa guddate jettanii gad harkisuun deebina. Namni tokko yoo nama keessaa ol baheetiin guddatee kan jedhu taate haa guddatu. Kanaafuu waan akkasiisan keessaa hafaa jechuu barbaadete taankii nama yaada dheeraa haasa'uun barbaadullee. Irribaa kayyatti. Egaa hordoftoota kabajamtoota keenya galatoomaadha. Yaadni qabdanis waan qabdan dubbattanii jettanii baay'ee isin dhageeffannee galatoomaa isin jennaa. Ajandaan teenya kaadhaa jechuudha asirra dhumataa. Marti keessanuu galatoomaa isin jenna.